ورحمة الله وبركاته. أكمل نجا فيا قبضني هردفتوتا قبجمتوتا قيا بقى نجا جراتن بقى وجمان وجران بقى ولدت لجاني سنجرا أكم جرتمي سياني ران نياني سن أكم جرتمي قرو مفارس مالي نورس بي جدا وانت يسنا فرا بتوكن نير بتنجري هذا مدة تاني سر مدة كنا كان مالي في دفتيني يتاني وان غافيا كيسن التاو نبيكا كينو كوني هيتوني بيتاني بيا كانت نمني هيتون دويني كا injira jede yaatu namni heton duine yaratamu maali jedhani biyya keenyatti akka waan heton kananii namaa taatu maali fi wanta garaa isaa keessa jiru saniif jedhan qulqullina isiitiif jechuudha. Oromoon tun barbaadumarraa qaruu ta'edha garuu kunis bakka heexoo bu'aa jechuu barbaadeeti kenna. Kuni bakka heexoo wanta bu'uu fi keessattuu ijoolleen biyya arabaa keessa jirtu kiniinii koosoo bittan. Kiniinii koosoo yeroo bitan maqaan isaa feermox jedhama. Akkasitti bitamaa jechuudha. Akkitti namni keenya itti fayyadamu akkasitti bitatta waan ta'eef feermox jedhamee bitama. Sila kanaafuu wallaahi faayidaan qabu koosoon asii. wanti jechuu barbaadeen faayidaa hin qabu hin bitamaa hin nyaatamaa wanti takka jechuudha. Namni tokko heexoon fakkeenyaaf nama hin baasne qabdi nama baasuu qabdi nama hin baasne qabdi jechuudha. Inni inumayyuu gonkumaa biyyatti illee hin baasuu jechuu barbaadeeti. Gaafa inni hin baasne ammootu isuma kana heexoma tana bakka buufannaa gaafa koosoon sun dide heexoo bakka buufatanii jechuudha. Asitti ammoo wanti bakka buufatan takka wanti biraan hin jiru jechuudha. Waan kana ta'eef wanti hadda isinii qabadhee dhufe kun yaa salaam wallaahi heexoma san yoo jettan hin danda'ama jechuudha. Amshee wanni guddaan maali garaa keessanii qooftanii nyaattanii jechuudha. Wallaahi ajaa'iba isin baasaa isiniin jedha. Ajaa'ibatti. Sila kanaafuu itti fayyadamtanii akka laaltan inshallah abdii qaba. Laaluu miti ammoo jechuudha. Sirriitti isin baasa. Yeroo boqonnaa keessanii akka yookaan mana arabaatti cinqamtanii arabni isin waamtee isin hammaamaa ta'ettanii bakka kana waan waliin hin miilleef yeroo qabdanitti nyaattanii jechuudha. Maaf hammaama taa'aa oolti waan shinti beetii taa'aa oolti waan isin hin jedhaniif jechuudha. Kanaafuu isin warroonni ijoolleen baadiyyaa keessa jirtanii fi ijoolleen magaalaa keessa jirtan takka isaa kana isaa beeksisanii hin argine ani inni hordofallee jechuudha. Wallee malaalaa takka isaa kana hin beeksisne namni tokko. Mee namni biraa beeksise jedhaatti na barreessaa. Namni biraan hin beeksifne waan kana jechuudha. Yeroo baay'ee itti yaadaa ture jechuudha. Wantoota ani itti yaadaa ture kana jechuudha. Akkamitti akkas godha jedhee booda eega sooshaal miidiyaa wanni kana banadhee ni maxxansaa jedhee ofitti wanni godhadhee isiniif qabadhee dhufe jechuudha guyyaa addaa kana. Akkasii sadaliyaa jira jechuudha. Bakka qorichaa faarmaasii jechuudha. Akka afaan keenyaatti faarmaasiitti argama jechuudha. Ammallee wanti isinii himu tokko wantootuma dibattan irraayyuu yeroo baay'ee faarmaasii bitadha. Alatti hin bitina raasaan bitina jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan faarmaasiin waan qulqullina yookaan wanni tariiqaa wanni isaa wanta irraa dhume hin fiddu waan ta'eef hin dhiisaniis irrillee waan isin dhiifneef wantootuma irra jiru fiddi waan ta'eef wantootuma haarawaa baaftee fiddi jechuudha. Fakkeenya bara 2023 miti
wantootuma bara kana keessa bahee ji'oota baay'ee isii hafe jechuudha. Kadhumatu gahee hiyyoo tun ta'an akkasii fidda. Amma yoo alaa bittan ammootu yeroo baay'ee warri alaawaa bittanii fuulli keenya dunumatee fuulli keenya akkas ta'e jettan dogongorri isaan irraa jechuudha. Faarmaasii irraa birri ilaalina birri iyyuu gabbuuftii jechuudha jirri. Birri akkamitti gabbuusti? Sababa ala ta'eef gabbuusti. Faarmaasiin ammootu wantoonni isaa qulqullina waan qabu waan beektuu fi wanni isaatiin gurguratti jechuudha. Akkasii sirri hubannoo laalaatiin wantoota umuufaaris jette kana mee garuu akkamii jedhaatiin laala. Wantootuma mara wantoota fuula dibattan fa'aa batalayyi jechuudha. Alaan bitate ta'an qunqooma jechuudha. Wallaahi laazim baay'ee miidhaadha. Akka argitan alaan bitatina ammallee jarruu fakkeenyaaf yoo waan tokko gaafattan wantoota dibattan irraa yoo haa ta'u wanti kun bakka kana na dhukkuba akkana yoo jettaniin akka argitetti isin hin kennitu. Sababni yoo deemi kun doktora laalamiitiin dhufii jetti malee hin kennitu akka feeti. Warri alaa ammoo alaa bitattanii wanti kun qararra fayyadamee wanta akkas ta'e jedhamee waliif fakkeeffamee fuulli namaa bakka badaa jechuu barbaadeeti walumaa galatti. Isa kana ammootu amma faadhaaf jechuudha wanti qabaddee dhufe isa kana sirriitti akka ta'e irraa asirraa kinu ilaaltanii bitattanii fayyadamtan. Sadaliyaa yookaan faarmaasii irraa jechuudha. Akkasii wallaahi namni akkuma dura jedhe sanii heexoon ni baafti gariin baaftu shismu feermoks jechuun koosoodha. Koosoon inuma gonkoon baasu an akka kee mataa kiyyaatti akka beekullee hin baasu. Yoo nyaachuu ta'e malee akkuma midhaanii yoo nyaachuu ta'e malee. Qulqullina garaa keessanii jaalattanii maaliif jismiin namaa yoo garaan namaa qulqullina hin qabaatin qananiin godhatu jechuudha. Maaliif illee'u jedhanii yoo akka kennatti jismiin isaa hin jijjiiramu jechuudha. Namni biyya keenya yoo heexoon dhuyne akkasitti nama sana akkas jedhanii heexoon dhugullee uumamaan jedhanii jechuudha. Nama heexoon dhuyne akkasitti biyya keenyatti hin qeeqamaa jechuudha. Jismiin namaa hin beeksisaa jechuudha. Ufuma keessa gad deema. Akkasii inshaallah viidiyoon addaa kun akka isinitti tolu abdii qaba yeroo kamiyyuu hordoftoota keessan biraan wantoota silaa isin fayyada jedhee ani gadhiisu obboleeyyan keessan biraan gaya. Obboleeyyan keessan biraan gaafa geettan irraa fayyadama. Gaafa irraa fayyadama hoo kinoo akkuma kana inni illee dhufe namaaf haa dabarsuu jechuudha. Wanta irraa fayyadamu namni namaaf dabarsuu qaba waan ta'eef kanaaf isinin jedha obboleeyyan tiyyaa inshaallah akka jajjabaatanii isinin jedha biyyoota arabaa keessatti. Garuu yoo illaa wanti tokko ka himuu qabu maal isinif fakkaate beektani waan fakkeenyaaf amma kaartoonni kun birri 20 riyaalatti yoo jenne gaafa riyaala birri 20 riyaala 20 gaafa jedhe yoo ka bakka biraatitti dabaluu mala. Yoo ka biyyoota biraa keessa birri warra saniitiin akkas jiraachuu mala jechuudha. Kanaafuu gatii isaa tilmaamnee yookaan an ammoo qilxii isinii himuu odoo hin taane yookaan bakka biraatitti ni dabalama waan ta'amuufi kanaan bitee jedhee gaafa isinii hime yookaan achitti waan dabalamuuf kana jedhanii lafa kaa'uu odoo hin taane dawaa isaa qofa faayidaan isaa kana jedhee isinii beeksisutu irra afdalaa jechuu barbaadeeti. Amma wanni kun gaaf kan isinii beeksise asiin dura maaliif fakkeenyaaf inni kun birri 30 yookaan bakka biraatitti birri 30 ta'uu dhabuu mala isiniif galee saniif waan tokko dhaabaniitiin birri haganaan bitee jechuun baay'ee nama dhiba waan ta'eef hagaadhuma viidiyoo kennaa waan hordofataniif baay'ee galatoomaa ulfaadha. Inshallah like share subscribe gochuu hin irraanfatina hiriyoota keessaniif share gochuu akkasii nu jajjabeessaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.